نحن مسافرون في هذه الدنيا. نعم نحن مسافرون، ونحن في ديارنا مسافرون، ونحن بين أهلنا مسافرون. أبلي سخية أبلي تتجا أنا استياتي نهندنو نما إملتو ياو مسافرة جتون نما إملتو ديم جتو لا نجي غندم مرجرات تاجر كان الرايا أوتينا جدو وركينا را يا أفتينا وركينا برا يا أفتينا وري المان كابوس المان ساني برا يا أفتان جتون جرينيا من تنجرات تاجر كون جرينيا مسافر مالات كلين ردي هندوامي تنابيك هنبولي هنقلقليفتين لفسين مدال جريني سين مدال إلى التافكرا سين مدال كيسا هنقلقليفتين بوان بكا هنبولي قلقليفتو لا من صوت الكياني وريقم دندي سوان تيب بوان جريني هنبرباني كيسا جراتو هجوما ركو أبدي كتنات قد جريني كيسا akka sitti dhufus taasisaa beeki dubo obboleessa kiyya hadha jijjiirama otoo jettuu jireenya maantana keessa jiraachaa jirtu kana qoosaa jireenya keessatti hin taphatin qoosaan ati jireenya keessatti taphattu hanjama ati jireenya keetii gootu jijjiirama fuuldura keetiitiif hundaa'uu gufuu sitteetiif duubatti deebisa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala allazii jaala al-layla wan-nahaara khilfa halkanii fi duba guyyaa kan wal daddarbu godhe halkan ugaa dabre guyyaa dhufa guyyaan ugaa darbe halkan dhufe kana maaliif godhe rabbiin beektaa nama kurfamu nama ربي ساتي كلا تقلجي هل كان كنوكاتين الحمد لله جوجان نلفه جوجان دينان الحمد لله دبا هل كان نلفه جوج ما في هل كان كنو الدربون نما دبا غرفمي بيخي قفاف تهابيخ تناف بليسخي وبليتيجا عمري إنما ما الدنيا تلتي كباب تودا هل كنس كبابا جوجانس تيماترا الدنيانس تيم جرتي وان الدنيا دنا كستي جروهندي بيلا قوفا نجيا سدا بويو قفلو يادا جمجو ولقب منسا الدامبه وأنه هو أضحك وأبكى ربي إسا كفلتيسي خامس بوتشيسو نافو جرينيا مرتنا جراتا جرتو كان كيستي بكا هنبولي هنقلقليفتين يلا لو بريسا خيجا أدونا تانتنا باتي كنو أما سنتي جرتي هنياتي اتين غنم هاردا كان أسدي بفتوس tokko hin qabdu keessatti gaarii hojjettus yookaan badaa hojjettus kun dhimmaatuuti miti aduun kaayyoo uumamteef seera ajaa'ibaa ta'e hin baachaa jirti ganama sa'aa lamatti baatee guyyaa guutuu siif dhufte akka ati keessa keerii hojjettu akka ati keessa mul'attee keerii hojjettu waan gaarii hojjettus waan badaa hojjettus kun dhimmaatuuti miti beekuu qabdaa jechuudha keessatti badii daleettus jijjiiramtus micciiramtus dhimma ishii miti kun kufaatii keetiif isiin itti gaafatamummaa hin qabdu keessatti of jijjiiruu kan qabu mataa keenya malee aduun itti gaafatamummaa hin qabdu beekuu obboleessa kiyya namoonni hundinuu addunyaa kanarratti namoonni jiraatanii darbanamuu garuu muraasa jedhe duba hayyuun tokko mul'ata nuun ilaalamne keessa osoo teenyu barri nuuf dabarsuu dhiisee nuun darbuu danda'a beekuu qabda kanaaf irra jireenya madda gammachuu keenya hin taane keessa galgaleeffachuu dhiisnee jireenya gammachuu fi akka fedhii keenyaatti akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nurraa jaalatutti akka jiraannuuf ammaan tanarraa kaanee qabsoon nutti dirqama ta'a jajabaadhu tattaafadhu si caalaa kan jireenya keetiif fiigu tokkollee hin jiru kan yaadee waan ati irra jirtu kana hamtuurraa kan si dhorku hin jiru waan si fayyadu hundaa'u kan irratti si qajeelchu hin jiru kana caalaa kan jireenya keetiif yaadu obboleessa kiyya si malee hin jiru beekuu qabda jireenya si madaala keessa rafuu dhiisi michuu jireenya gaarii ta'e jireenya si gammachiisu irrayyuu taree gammachuun namoota biroof sababa ta'uu jiraachuuf dhama'e malee jireenya kanatti immoo jiraachaa jirtu kana jijjiirama seetee obboleessa kiyya hin dagamin hin dhibaa hin buutatti naanin boruun jijjiirama jettee har'a hin taa'in keessatti jijjiiramuuf guyyaa har'aa caalaa kan sitti suqu waan hin jirre waan ta'eef ammarraa kee jireenya kee keessatti obboleessa kiyya tattaaffii godhu